Akkamittiin Feesbuukii keenya irratti iddoo add friend jedhu kana gara followersiitti deebifachuu dandeenya. Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanalii Dabaloote. Har'a akkuma baratame viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Akkaataa itti Feesbuukii irratti iddoo add friend jedhu gara followersiitti deebifachuu danda'an karaa salphaa ta'een isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Egaa maarree chaanalii kanaaf maatii kan hin taane yoo ta'e sekendii muraasa isinitti fudhattiitii iddoo like jettu kanarra tuquudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee share gochuudhaan iddoo koomentii kanatti yoo yaada qabaattan yaada keessan barreessuudhaan iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan viidiyoo yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf achumarra tuquudhaan iddoo all jettu kanarra kaachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa Feesbuukii keessan irratti add friend iddoo jedhu gara followersiitti deebifachuu yoo barbaaddan piroosesiin isinitti himu jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa baay'ee salphaadhaan isiniin jedha. Amma Feesbuukii kan biraatiin seeneen maqaa Daboo Abbabaa jedhu kana search godheen isinitti argisiisaa jira. Amma isinitti argisiisaa gara Feesbuukii Daboo Abbabaa jedhu seenuudhaan isinitti argisiisaa. Egaa jalqabaa kaasaatii hanga dhumaatti na hordofaan isiniin jedha. Egaa kana gochuudhaaf jalqaba Feesbuukii keessan seentu jechuudha. Feesbuukii keessan erga seentanii booda profile picture keessan irra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Innis profile picture keessan jalatti add to story, edit profile, mallattoo sheerii akkasumas tuqaa sadii nuuf fidaa jechuudha. Isinis gara tuqaa sadii kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Innis yeroo kana profile status, archive, active log maal jedhee barreeffamoota hedduu isiniif fida. Isinis achumaan gara turn to professional mode iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemuudhaan turn on godhattu jechuudha. Turn on learn more jedhee isinii fida. Isin immoo iddoo turn on jedhu kanarra tuqachuun gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Egaa battalumatti gara followersiitti isiniif deebisaa jechuudha. Add friend isa jedhu silaa gara followersiitti isiniif deebisaa jechuudha. Amma egaa mee walumaan dhannee gara followersiitti akka inni deebisee jiru haa ilaallu. Egaa kunoo akkuma isin argitan iddoon kun sila followersi hin jedhu ture. Kanaafi gara followersiitti nuuf deebiseera jechuudha. Egaa karaa Feesbuukii biraa immoo walumaan seennee akka inni gara followersiitti deebisame walumaan haa ilaalluun isiniin jedha. Fakkeenyaaf kanan amma irratti hojjechaa ture yookaan gara followersiitti kanan deebisaa ture Daboo Abbabaa isa jedhurra waan ta'eef mee Daboo Abbabaa isa jedhu kanarra tuquudhaan akka inni gara followersiitti deebisee haa ilaallu. Egaa laakunoo akkuma isin argitan kana 0 followers 1 following jedheetu kan inni naaf fidee jechuudha. Kanaaf Feesbuukii kana reefuun bane waan ta'eef nama hordofaa yeroo hin qabu ani immoo nama tokkoon hordofaa jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan gara followersiitti deebifattanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Viidiyoon akkasii akka isin bira ga'u yoo barbaadan chaanalii koo kana daqiiqaa muraasa yookaan sekendii muraasa isinitti fudhattiitii subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti bye bye. Akkamittiin Feesbuukii keenya irratti iddoo add friend jedhu kana gara followersiitti deebifachuu dandeenya. Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanalii Dabaloote. Har'a akkuma baratame viidiyoo baay'ee bareedaa fi barbaachisaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Akkaataa itti Feesbuukii irratti iddoo add friend jedhu gara followersiitti deebifachuu danda'an karaa salphaa ta'een isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Egaa maarree chaanalii kanaaf maatii kan hin taane yoo ta'e sekendii muraasa isinitti fudhattiitii iddoo like jettu kanarra tuquudhaan namoota biroo akka qaqqabuuf illee share gochuudhaan iddoo koomentii kanatti yoo yaada qabaattan yaada keessan barreessuudhaan iddoo subscribe jedhu kanarra tuquudhaan viidiyoo yeroo yerootti gadhiisu dafee akka isin qaqqabuuf achumarra tuquudhaan iddoo all jettu kanarra kaachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa Feesbuukii keessan irratti add friend iddoo jedhu gara followersiitti deebifachuu yoo barbaaddan piroosesiin isinitti himu jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa baay'ee salphaadhaan isiniin jedha. Amma Feesbuukii kan biraatiin seeneen maqaa Daboo Abbabaa jedhu kana search godheen isinitti argisiisaa jira. Amma isinitti argisiisaa gara Feesbuukii Daboo Abbabaa jedhu seenuudhaan isinitti argisiisaa. Egaa jalqabaa kaasaatii hanga dhumaatti na hordofaan isiniin jedha. Egaa kana gochuudhaaf jalqaba Feesbuukii keessan seentu jechuudha.
Feesbuukii keessan erga seentanii booda piroofaayil piikcharii keessan irra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Innis piroofaayil piikcharii keessan jalatti add to story, edit profile, mallattoo sheerii akkasumas tuqaa 3 nuuf fidaa jechuudha. Isinis gara tuqaa 3 kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemtu. Innis yeroo kana profile status, archive, active log maal jedhee barreeffamoota hedduu isiniif fida. Isinis achumaan gara turn to professional mode iddoo jedhu kanarra tuquudhaan gara fuulduraatti deemuudhaan turn on godhattu jechuudha. Turn on learn more jedhee isinii fida. Isin immoo iddoo turn on jedhu kanarra tuqachuun gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Egaa battalumatti gara followersiitti isiniif deebisaa jechuudha. Add friend isa jedhu silaa gara followersiitti isiniif deebisaa jechuudha. Amma egaa mee walumaan dhannee gara followersiitti akka inni deebisee jiru haa ilaallu. Egaa kunoo akkuma isin argitan iddoon kun sila followers hin jedhu ture. Kanaafi gara followersiitti nuuf deebiseera jechuudha. Egaa karaa Feesbuukii biraammoo walumaan seennee akka inni gara followersiitti deebisee walumaan haa ilaalluun isiniin jedha. Fakkeenyaaf kanan amma irratti hojjechaa ture yookaan gara followersiitti kanan deebisaa ture Daboo Abbabaa isa jedhurra waan ta'eef mee Daboo Abbabaa isa jedhu kanarra tuquudhaan akka inni gara followersiitti deebisee haa ilaallu. Egaa laakunoo akkuma isin argitan kana 0 followers 1 following jedheetu kan inni naaf fidee jechuudha. Kanaaf Feesbuukii kana reefuun bane waan ta'eef nama hordofaa yeroo hin qabu ani immoo nama tokkoon hordofaa jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan gara followersiitti deeffattanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Viidiyoon akkasii akka isin bira ga'u yoo barbaadan chaanaalii koo kana daqiiqaa muraasa yookaan sekendii muraasa isinitti fudhateeti subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti. Bye bye.